Ani maqaan koo obbo Goollichi Dheengee Bonayyaa jedha. Ani qabsoo bilisummaa Oromootti kan amma kamee akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1992 ture. Uummataaf baate uummata akkamitti qalta? Uummataaf baate uummata akkamitti miita? Uummataaf baate uummata akkamitti saamta? Uummataaf baate uummati nam tokko irra kiidinappa goote horii akkasii qabeenya akkasii waan akkasii ergi akkamitti jedhama? Kun totally gocha qabsootii miti. Kanaan durallee yeroo bitan. Maqaa qabsoo andaa'effate saamichaas gudeeddes hannas kan hojjetu hin jira. Raawwatamas tureera uummata irratti. Akkuma halee jennee baanee aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo, safuu Oromoo hacabxaan hin deebisnaa jennee baanee jechuudha. Aadaa duudhaa Oromoo kan hin deebisnu osoo hin taane dachaan cabsinee jechuudha. Obboleessaaf obboleettii wal gudeessisu, dhiirsi bira gabbaasanii niitii manatti gudeedu, obboleessaaf obboleettii wal gudeessisu waan akkana kana kan godhaa ture. Darariin uummata irra gahaa ture immoo waan baay'ee jira. Uummata baay'eedha kan dhume bosona keessatti. Halkan fuudhamee baana baay'ee isaa ajjeesaa turre. Fakkeenyaaf inni nyaata gaafannu uummati nyaata hin jiru nuun jedhamni gaafa uummati nyaata hin jirutu nuun jedhu nuu fidi lafa lixxu lixxee nuu fidi ofii keetti dhagaa nyaattee bultaa jennaan. Bosonaatti baatu uummata Oromoo kanaaf dhaabbadha. Miidhaa uummata Oromoo kanaa hin tiksa jettee Kin garuu immoo gaafa qabsoo kana galtee gaafa bosona kana seentee namni ati miituu fi namni ati irratti qabsaa'uuf baatuyyuu maatuma kaleessa keessa dhalattee fi uummatuma kaleessa keessa jiraattu sani. Kunini gochaa shororkeessummaadha yoo jenne malee tokko gochaa madaalli nam uummataaf biyyaaf qabsaa'uu hin jedhamu. Barnoota kitaaba garaagaraa uummata Oromootiif kan fayyadu akkasuma immoo dhaloota boruutiif kan darree faayidaa bu'aa qabeessa ta'u kitaabota akkasanii gadi guuranii guggubameera. Buufata fayyaa jechuun uummati gargaaramu buufata fayyaa facabsaa ture. Waan itti ijoolleen min tamaarii nyaattee itti fayyadamtu man keessa baasinee jissaa turre.